هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أركفوني كبجمتوتا إلمان أرومو بكجرتانوتي كبجني في جال اللي بكجرتانوتي سينك أبو جتشا أباني معنا في كبور بريزيدانت مامي في هذا مناسا أدي سبونتو أبا جهاد channel namarratti dhufne jirra wanti nu channel namarratti dhufneef tokkoffaa akkaataa itti jirru xiqqoo sii deeqaa tokkoof taatus mee gaaffii tokko lama sabbootuun gaafadha akkasumas immoo channel keenya jechuudhaan subscribe share gochuudhaan jechuudhaan wal jajjabeessuu wal cimsuu wal cina dhaabbachuun dirqama jechuudhaan channelin keenya kan obboleessa koo akkasumas nama waa hedduu bu'aa ba'ii waliin dabarsine nama jechuudha mawsuun sabboontu hin fuudhiniin dira jechuudha waliin jiraataa turre Abdusalaam gaazexeessaa OMN kabajamaaf jaalatamaa Abdusalaam Hasan channel isaatii subscribe godhaa guddisaa fi haa ta'u malee assalaamu alaykum sabbe akkam fayyaadha namoonni hedduun duuniyaarraa jechuudhaan baga gammaddanii baga geessanii baga guyyaa kanaaf geessanii nuun jedhaa jiru mee jechuudhaan maal jettan namoota sanaaf nama kanaan galatuumaan jira jaraan heerumneenis keessanii rabbiin haa ga'u jaraan fuuneenis keessanii rabbiin haa ga'u galatuumaan jedhanii amiin sabbekoo amma bultiin akkamimee tidaariin bareedduudha moo akkamimee tidaariin bareedduudha moo waan gaariidha waan gaariidha siif ta'e jiran ijoolleen sodaate mee jechuudhaan tidaariin bareedduudha yeroo jettu sabbekoo namoota hin heerumiin hedduu jiranii heeruma sodaatanii jechuudhaan fagaatanii jiraatan maaliif kibboo hin heerumnu jedhanii jechuudhaan al tokko hayya dhiifama jechuudhaan keessummaa dhufee ture gaggeessineera haa ta'u malee inni tidaarii kana sodaatanii baqatantu jiran tidaariin kun akkamii kun ammas heerumtee taati yaa dhuftee jireenya kee itti fuftee taati jireenya jechuudhaan yoo ati gammadaa jiraatte obboleettiin kee jarri kaan jechuudhaan heerumanii akkuma ati gammaddu kana gammachuun qabu ilmi namaa waan argatte argachuun qabu qabamiti maaliif yeroo ilma namaa kan biraatiif gammaddu rabbiin jechuudhaan jireenya kee jireenya gammachiisiif godha akkasii miti mee jechuudhaan jara bultii hin horanneef bultii sodaatanuuf mee gorsa kee jara bultii sodaatanuuf bultii horatamiif rakkatamu amma ergasii caalaan hin dabalama inni bakkeetti ba'us waciisa bakkeetti ba'u mana keessa deeffame hin jiraatama bultiiwwan gaariidha rabbis hin jaallata hayya galatoomi dhumarra jechuudhaan gaaffiin dhumaa sabbeen chaanala mataa keetii banachuu jedha siif banuu yaa uummata oromootiin duuniyaadhaan jechuudhaan amma wal bartee jirtu uummanni miiliyoonaan jechuudhaan hedduu gammadee jira kanaafuu chaanala mataa keetii banattee jechuudhaan uummata siif barsiisu hayya siif ta'u hayya galatoomi hayyeen jedhaa galatoomaan isiniin jedhaa egaa jarri bultiin horanne akka horattanu ergaa keenya jechuudhaan kunoo namni bultii horatee jireenya rahaan lamma alhamdulillahi rabbil aalamiin jireenya halaalaa ergan jiraachuu jalqabee bakka waan hedduu waan ergaa gurguddaan isiniif dabarsu jira inshaallah hin dhageessani waan nama gammachiisu jechuudha waan irraa barumsa argattan waan babbareedduu isiniif dabarsaa inshaallah na hordofaan jedha chaanala keenya subscribe nu godha share godha mee obboleessa koo obboleettii koo maatii see ilaalta mee subscribe godhi maaltu istanqat subscribe gochuun siin kaffalchiisu farankaan baaftu kan ormaayyuu ilaalarta kun chaanalli kun gaazexeessaa OMN sabboonaa ilma saba Abdusalaam Hasan kan isaati mee ergaa qubni kee maal eega subscribe godhaa assalamu alaykum wa alaykum assalam thank you